Gurbaatu nama hojii jiruu qooddatu haadha manaa gaarii yeroo dheeraaf barbaadu ture. Akka carraa ta'ee intala bareedduu takka wajjin wal bare. Intala tana eegee wal baraniin hin turre ji'a 2 qofa. Yeroo kana intala akkuma harkeen waan jaalatee jiruuf hara bultiitti seenuu barbaade. Inni nama janajjanaa fi waan biraatiin yeroo isaa dabarsu barbaaduu miti. Bultii halaal jaarrachuu fedha. Yeroo kana intala gaafii fuudhaa dhiyeesseef isiinis inni waan isii ta'ee jiruuf hayyamte. Yeroo kana eega mana galee booda keessa gaddeemtee dubbiin tun intalti tun nama akkam eega bultii seennee booda yoo jijjiiramte hoo jee yaade. Yeroo kana isii duuba deemee isii qorachuu yaalii godhe. Namoota bira dhaqeeti intala taan fuudhuu deemaati amalli isii akkami nama akkami ishiin jeen. Namni hundi maal jaaniin intalti tun intala baalageedha. Naamsa hin qabdu. Dhokotteeti waan baalagee daleeyde intala tan hin fuudhini jaaniin. Gizee kana biraa deemee kaan bira dhaqees waanuma san daraniiti hammeenya sirraa itti himan. Yeroo kana gurbaan kun qalbiin cabxee firaa intala tanaas dhiise jee manatti galuudhaaf isaa deemu jiru. Jaarsi tokko wajji wal argan. Jaarsi fuula isaa laaleeti akka inni kun nama qalbiin cabxe ta'e irraa hubatee gaafate maal taatee jeenii. Gurbaanis akkana jeen intala bareedduu takka jaaladheetiin intala tana ni fuudha jee garuu dura isii duuba deemeetiin waa'ee isii qoradha jee namoota gaafadhe. Garuu intalti akkaan sehe nama gaarii sanii miti. Waa'ee isii namni hundi hamtuu naaf himee jeen. Anammoo jaaladheetiin jira. Hamtuu tana dhagaatis fuudhuu hin danda'u kanaaf qalbiin tiyya cabxee jeen. Kana qofaa miti isii durallee wanni akkanaa na mudatee jira. Kanaatu natti wal gahee akkaan gaddu na godhee jeen. Yeroo kana jaarsi kanaa eega akkana taate intala naamusa qabdu intala bareedduu anaatu siif kannaa jeen dubra lamaan qaba san keessaa tafeete fuutaati garuu dura deemiti namoota gaafadhuu jeen dubri abaluu san akkami naamusa ni qabanii jiiti ganda keessa deemiti nama gaggaafadhu ergasii dubri isaa naamusa qabanii yoo siin jaan yoo siif ta'an siifin kannaa jeen. Hayyee jeeti gurbaan kun deemee qorachuu eegale. Yeroo dhaqee namoota gaggaafatu dubra abbaa baluu saniin fuudhuu fadhaati akkamirraa laaltan amalli isaanii akkami guddisaan isaanii akkami jee yeroo gaggaafachuu eegalu hay eeysaa warra san dheeyte dubri isaa bareedduu takka baalageedha dubri isaa ganda keessaa godin taa'u akkamitti dubra san fuutaa jaaniin. Yeroo kana ammas gaddee jaarsatti deebi'e. Jaarsaan akkana jeen abbaa dubri kee suma biratti nama gaarii fakkaatan malee namoota yeroon deemee gaafadhu hundi hamtuma isaaniin naa himanii barii jeen. Yeroo kana jaarsi jeen yaa abbaa waan namni siin jiru dhagahin ani ilmoota kallee hin qabu dubraas hin qabu garuu namoonni akka uummatanii waa himan akka usaniituma nama kana xureessan akka barattuufin waan kana godhe malee an dubra takkallee hin qabuu jeen. Nama jaalatte waa'ee isaa duuba deemtee nama gaafachuu osoo hin taane ifuma keetii qoradhu waan ijateetiin agarte qofaaf irraa hafi malee namoonni yeroo hunda nama hammeessuu fi waa'ee nama hamtuu odeessuu jaalatani. Seenaa kanarraa maal baratti? Dhugaa dubbachuuf seenaan tun akka hedduu takka isin fayyaddu abdii guutuun qaba. Viidiyoo tana riippoostii godhaa, koppii liinkii illee godhaa. Hanga viidiyoo biraatiin hanga seenaa biraa mi'ooyitu akkanaatiin walitti deemutti nagaan naaf tura.